Waamee ka hojjettee waan silaa godhamuun qabne meeqa guuteeyyi fataa gargaartee mana amantii ijaartee saree taatee saree beekte. Egaa obboloota koo warreen biyya Arabaa keessatti argamtan qimamochee bichaadhaaf kan ilaallatu jechuudha. Viidiyoon kun keessattuu kan dhaggeeffachuu qabu ijoollee akka kiyyaa mana yookiin immoo gola Madaami keessatti argamanii fi jechuudha viidiyoon kuni. Egaa hanga dhumaatitti na hordofaa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askaleech jalatti argamtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii haa baay'atu jirtu. Egaa hanga dhumaatti viidiyoo kana yookiin immoo gorsa kee kana dhaggeeffadhaa. Egaa waa ta'e irraa hubattu eetiin yaada. Egaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni nama jabduu akkasumas immoo dubartii jabduun dubartii akkamiitii jechuun keessan hin oolu. So dubartii jabduu jechuun nama kaayyoo qabu. Hundumtuyyuu kaayyoo ni qabna jechuun keessan hin oolu. Kanaaf dubartii kaayyoo guddaa qabdu jechuun ilaala. Biccattii kana ilaala. Dhugaa dubbachuuf keessattuu ijoolleen mana Arabaa yookiin immoo mana Madaami keessa hojjettan hundumti keessanuu akka kiyyaa akka ishii hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Egaa seenaa ishii akkana ture. Mucayyoon tuni akkuma argaa jirtan saree 4 mana tokko keessa qulqulleen cidiyaatiin hojjetti. Sarootii kana arfan ni dhiqdi jechuudha. Inni dhiqdi akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf viidiyoon isaa yeroo baay'ee nan hordofaa namjattii kana dhugaa dubbachuu fi inni dhiqdi inni shifti akkuma namaa sanitti ankabaakabdi jechuudha sarootii kana. So maaliif saree dhiqxaa jedhuun namoota hedduun seenaa ishii garuu namni hin beeku. Seenaa ishii garuu baay'ee tokko waan aamilee sitti oruudha beektanii. Gaafa mucattii kana laaltanii biqa ani maafan ani gaafa of gaafattan ani akkamitti biyya kana keessa umurii kanaan yookiin immoo ani biyya Arabaa kana keessa ture ka jedhu gaafii keessan ishii kana walaaltan oo dhaggeeffattan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko aamilee isiniif kenna. Aamilee isinitti horaa jechuudha. So maal jechuu barbaadetanii mucattiin kuni nama kaayyoo guddaa qabduudha. Akkuma kiyyaaf keessanii namoonni baay'een akkana jedhuun ati akkamitti saree kana dhiqxee qarshiin saree kana dhiqee qarshii argadhu qarshii yuunaaf hin ta'u akkamitti ani garuu jette isheen ani ijoollee baay'een akkana naan jedhu ani garuu waan ani hojjedhe dhugaa dubbachuu fi namoonni isheen bira hojjetullee hedduu takka dinqisiifatanii ishee jaalatanii saraatanyoonni baay'een mana sanii hin taa'anii garuu mucattiin kun saree kana dhiqxee mana akkam jiru ijaarte. Mana amantaa ishiitti illee ilaala. Dhugaa dubbachuuf keenya ijoolleen tokko tokko xigaabina kaaf gara dhoowwee amma fakkeenyaaf ijoollee ala ba'anii hojjetan keessattuu kan amma fakkeenyaaf ani namni tokko wal argu ala kanatti wal argu warri ala ni ba'u ala yoo ba'an akka baluu san ta'uun qaba jedhee dalagaa sanarraa kaatee ni ba'a osoo maan ta'in jechuudha. Ana ni ba'a yoo ba'u san hojiin hin jiru biyya kana keessattuu jechuudha. Kaateni ba'a gaafa ba'u san akka baluu sanan ta'a akka baluu sanittan deema akka baluu sanitti uffadhee tuffataa jedheetan deemamaan asitti na cinqe jedhanii ba'u dalagarraa jechuudha. Hojii tuffatanii qarshii tuffatanii garuu ba'anoo dhugaa dubbachuuf hojiin hin jiru. Rakkatanii namoota dhiiga booyetu jira jechuudha. Garuu mucayyoon tun obsitee maal jettee saree kana dhiqxee waan hojjedhu jedhamteen hunduma hojjettee seenaa baay'ee hojjette. Ijoolleen tokko ishii ilaalanii irraa barumsa ni fudhatu jedheetiin kanaan viidiyoo kana isiniif waraabaa jiru. Maaliif jennaani mucattiin kun waan baay'ee hojjette jechuudha. Maal hojjette jechuun keessan hin oolu garuu mana ni ijaarratte
mana amantaatlee ni ijaarsiste jedhan. Isin galee akkanatti gubadhee fideetan na ijoollee tokko tokko osoo ta'ee akkanatti fideetan kana godhaanii jiru. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetan guutumaan guututti mucayyoo kanarraa barumsa fudhadhaa. Hojiin ishiin hojjettee dalagaa tuffachuun konkuma hin ta'u yoo hojjette ni jijjiiramta. Hojii sirma hojii tuffatte taanaan immoo eechumayyuu hin geessu. Si galee akka mucattii kanatti hojjedhu of jijjiiriisin jechuu barbaadetan. Waan akkasiitii dhugaa dubbachuu fi gaafaan ishii dhaggeeffadhee waan ishiin dabarsitu hunda waan dhaggeeffadhu baay'ee tokko garaan nyaatti baay'ee tokko aamilee irra isinitti urti namatti urti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Saree kana dhiqee anillee akkas egaa obboleettiin keenya kuni hojjettee of jijjiiruu ishii kuni nuufillee barumsa ta'a isinillee barumsa ta'aadha. So mucattiin kuni dhugaa dubbachuu fi bakka seenaa baay'ee galmeessiste dubartii jabduu dhugaa dubbachuuf. Yaa'u ijoollee tokko ni beektu. Amma fakkeenyaaf warreen alaa hojjetan jechuudha. Ani waanan beeku jechuudha mootummaa kiyyarraa jalqabee akkasitti warreen ba'anii hojii dhaabanii alattirree ani beektu warreen ala hojjetanii akka nuyi mana kontiraataa kanatti waa hundi isiniif eenyu jedhame qarshii warra ala hojjetu dhugaa dubbachuuf qarshiillee walirra hin kaawwatanii beektanii. Qarshumarree walirra kaawwatanii gara biyyaatti ni ergatanii jechuudha. Maaliif ani wallaalanii ba'u isaan booda hojiin tuffatu ani kana hojjedhu garuu kan dhufteef qarshii dhabdeetiin kan biyyaa dhufte. Waan hojjedhu jedhamte san hojjetamte jijjiiramuudhaaf kan dhufte gin asoo dhufte bakka injiraa miti akka ijoolleen wal jalatti ilaalanii. Warroonni akkasii kuni warra dhugaa bitfasti namoota meeqa dhufanii kan hoggaa meeqatama ta'anii hin jijjiiramnetu jira. Garuu immoo namni kaayyoo fi karoora qabu hoggaa 2 hoggaa 4 hoggaa muraasa keessatti kan jijjiiramanii waa baay'ee biyyatti illee hojjetanii maatii ofiitiif illee dabarsanii ofiif illee waa baay'ee godhatantu jira. Namoonni akkasii namoota kaayyoo fi karoora qabudha jechuudha. Isin galee waan akkasiitii mucattiin tuni baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf na ajaa'ibde. Waan hojii akkanaa kana hojjettee waan darbuudha jechuudha kun. Obsa yoo qabaatte obsaan gaafa waa tokko hojjettee ni milkoofta. Ni darbaa akkasitti idimee ishii guutuu akkasitti waan kana hojjettu biraa deemti. Ammasitti immoo obsa qabaattee hojii kana hojjettee isaan illee jaalatanii dhugaa dubbachuuf waa baay'ee hojjette jechuudha. Waa baay'ee nama nan jedhame. Kana egaa ijoolleen biyya hambaa jirtan hundumti keessanuu gadi jettanii gaafa hojjettanii waan karoorfattan san kaayyoo qabdan saniif yoo tattaafattanii hojii kamiyyuu tuffachuu baattanii hojjettan boru ni jijjiiramtu isiniin jechuu barbaadetanii. So mucattiin kun immoo baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf waan natti tolteef isiniif qoode. Seenaa ishii garuu dheeraa ture. Ani keessa isiniin galee ani waan muraasa isiniif hime. Seenaa ishii garuu waan baay'ee ture. Waan baay'ee keessa akka dabartee waan baay'ee akkasii ani waan gabaabsee isiniif himee fi isheen garuu waan ajaa'ibaati kan hojjette. Kanaafiyyuu dubartii jabduu amala qabeettii obsituu kan jedhamtu ishee kanaadha jechuudha. Isin galee dhugaa dubbachuuf ni amma gaafa xiqquma ishee hojiin itti baay'ate garuu hojiin biyya Awurooppaa kan keenya ka biyyatti hojjennu keessattuu ijoolleen baadiyyaa ni beektu isa hin caalu. Kaalkani guyyaa itti dadhabnee maal jennee hojjennee isaa yoo nuuf hin jijjiirre san hin caalu hojiin asii jechuudha. Kanaafiyyuu gadi jennee gaafa hojjenne ni jijjiiramni numa dhufaa. Kanaafiyyuu hojjedhaa jijjiiramaa maatii keessan irra jijjiiraa isiniin jechuu barbaadetanii. So waan akkasiitii isiniin jedhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Viidiyoon kun immoo isin fayyada.
sirriitti dhaggeeffadhaa. Warreen YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuun dagatinaan isiniin jedhaa. Bye bye, turtii gaarii isiniif haa ta'u.